Akkam jirtu nagaa fayyaa amantaa keessanii bakka jirtan hundatti hundi keessan nagaa har'aan nagaa ijoollee keenyaawwan isin qabadhee dhiyaadhaa jiru waan ajaa'ibaati jechuudha waan akkaan bareedaadha. Fakkeenya na uummattootaan argitee editarii hojjetanii jechuudha yookiin KineMasteritti uummata fayyadaman. Haalli sun egaa haalli agartee KineMasteriidhaan suuraa itti sochoosuu dandeenyu yookiin immoo barreeffama waa barreessinee itti sochoosuu dandeenyu haala bareedaadhaan jechuudha. Karaa akka salphaatti akkaataa itti fayyadamtas sin agarsiisa yookiin immoo sin barsiisuun barbaadeeti. Jalqabaaf akkuma beekamu san KineMasterii isheenna jechuudha. Okay, KineMaster gaafa isheennu jalqabaaf akkuma beekamu waan mallattoo ida'uu tan dhoofna. Mallattoo ida'uu san irratti gaa isin saayiza ittiin barbaadan irratti murachuun dhimma keessanii. So 16:9 fudhanna. Gaaf 16:9 isa fudhannee haala kanaan argitanii haala kanaan jechuudha. Jalqabaaf meediyaa isaan akkana goone meediyaa ni barannaa. Background fida. Background san gaafa fidadhu haala kanatti fidadhee kuni gaahii ni dheereffadha jalqabaaf fakkeenya haala kanatti. Haala kanaan jechuudha. Hanga daqiiqaa sekondii irratti barbaade suni akkana ni barbaade jechuudha. Asiin saa akkana godhee argite kuleera sadii jijjiirrachuun ni danda'a. Osoo barbaadetti kuleera barbaade jechuudha. Fakkeenyaaf ani kuleera kanaan baay'ee jaaladhatti. Haala kanatti okay. Itti aansinee egaa laayir ni dhoonna. Laayir keessaan meediyaa ni bananna. Gaafa san waa sochoosuu barbaadessan fakkeenya. Yoo suuraa kan ta'u taate yoo quba ta'e yoo qalama ta'e maal ta'e waan barbaadessa fiduu armatti. Akka kanatti haala kanaan jechuu kan argaa jirtanu haala argitu kanaan akka kanatti fidadhee gaafan as kaa'u. Isa kana dabaleen hin dheereffadha jechuudha. Haga isaatti argitee miti haala saniin jechuudha. Okay, gaafa kana maal goonare sochoosuudhaaf gaa yookiin akka inni sassoo kan inni arma keessatti taphatu jechuudha. Kilippii san keessatti akka inni taphatu gochuudhaaf maal goona waan qulfii fakkaattu kunuun argitu bantuu wayiidhaa fakkaattu isiin dhooyina. Gaafa isii dhooyine armatti kun akkuma agartu kanatti mallattoon ida'uudhaa hin dalaydu kan hir'isuullee waa hin daladdu. Maaliifi waan suuraa san irra hin gahiniif gaaf suuraa irratti finne horee kam jedha. Haala kanaan kun argaa jirtu ida'ii jedhaa jedhama. Maaliin godharee? Akkanan godhaaf jalqabaaf fakkeenya jechuudha. Bakka itti barbaadetti butu sun mirga keeti. Ani bakka hin barbaadetti bute. Ammallee akkana goona. Suutatti argitee hedduu oduu adda fageessin hedduu osoo walitti sissin haala saniin hojjanna jechuudha. Haala amma argitan kanaan. Haala kanatti. Haala kanatti. Ammalleen haala kanaanii yemmuu san keessaa harki dogongorree kan argitee yookiin hedduu sinirraa fagaatee yookiin immoo bakka isin barbaadinitti kan butamu tahe fakkeenya mallattoon hir'isuutuun hir'isuudha jechuudha. Isin immoo gaaf kam sii dhufti gaafa argitee tuqaa diimaa jalaa kanarra gaafa tokkoon isaaniirra gaafa baatu mallattoon hir'isuudha sii dhufti. Yoo irra tarree ida'uudha. Sassoosii dabaladhuu jira. Asittiin butaa. Ammallee haaluma saniin asittiin butaa. Ammas xiqqoo kana godheetuma suutatti akkanan godha. Haala kanaan waan barbaanne hojjechuu hin dandeenya jechuudha. Fakkeenya qalama fiddee harka qalama qabu fiddee akka barreeffama wayii barreessistu fakkeessuuf maaliif garuu sanillee itti fufnaa kutaa lammaffaa irratti inshaallah sin hojjechiisanii fi hojjedhee sin agarsiisa. Haala kanaan jechuudha. Haala kanaan argaa jirtu amma. Haala kanaan ijoollee keenya haala kanaan haga barbaannetti hojjanna jechuudha. Fakkeenya yoo kilippii irrattis ta'e akkuma sanii yoo immoo pichaar suuraa irrattis ta'e akkuma sanii yoo barreeffama taate bakka kunis akkuma sanii yoo viidiyoo ta'es akkuma sanii bas kan hojjetu ka gubbaa irratti hin hojjetu meediyaa irratti hin hojjetu laayirii qofa irratti kan hojjetu laayira kan qabaachuu baatu yoo kan ta'u hin hojjetu. Wanni sunus hin baatu jechuudha. Qulfii sunuu waa hin baatu bantuun tun jechuudha. Haala kanaan hojjanna. Haala kanaan jechuudha. Akka barbaannetti suuraa akka nuyi feenetti bakka nuyi barbaannetti fakkeenya. Haala saniin akka feenetti hojjannaa jechuudha. Haala saniin haala kanaan akka kanaan
Fakkeenya yoo barreeffamallee barreessee bakka kana kaahee bakka laayaraa kanatti gaafa barreeffamni barreeffame laayarri suni dhufee ni sosso'a jechuudha. Haala kanaan barreeffama kiyya isaan akkam fedhetti yookiin loogoo kiyyaan akkam barbaadetti jalqabaa waan akka kilippii hojjannee argite kilippii keenya sanirratti loogoon keenya akka gaariitti akka socho'ee yookiin immoo haala bareeduun waggaa kaffee nu taate haala kana sochooftee yookiin immoo loogoo kan kee waan harki namaa barreessaa jiru fakkeessuudhaaf qubaa fi yookiin harkaa fi harkitee qalama waliin jiru ni buufatta piroosarii keessaa gaafa san bakka kan laayara kanarratti fiddee akkana hojjettee akka waa sosoo jiru fakkeessuu ni dandeessita jechuudha. Fakkeenyaaf akka waan isiin yookiin namtichi barreessaa jiru fakkeessuu akka gaarii dandeessa. San immoo akkuma reefu jedhee isiniin agarsiisa kutaa lammaffaa irratti. Ammaaf yeroon kunis baay'ee namatti dheerata. Asumatti isinii dhaaba. Haala kanaan gaafa xumurree keenya bakka kana kan hin barbaadu kan hin feene gaafa ta'u hir'iftuu tana hin dhee ni hir'ata akkuma agartan kana. Asitti illee ammas ni hir'isatan illee maaliif hedduu dheeratee jira. Kanaan hin kutaa waan gamanatti hafe kana isa kanallee ni kutaa kan gamanatti hafe kan haala kanaan hojjannee waan barbaannu hojjannaa jechuudha. Amma fakkeenyaaf gaafa akkas ta'u fakkeenyaaf pilee gaafa hin jedhu hin arkitu haala nuti sassoo'u jechuudha. Haala ani barbaadetti murna ani barbaadetti karaan fedhe tasuma bakka inni ofii fedhe taa'uun hin tahu bakka ani fedhe yoo hin tahin. Egaa ijoollee keenya hojiin har'aadhaa kana fakkaata. Viidiyochi kan baay'ee isin gammachiisu gaafa ta'e subskiriiptii nu gochuu, sheer gochuu, laayik, koomeenti gochuu hin dagatinaadha. Obsaan na waliin turu keessaniif immoo baay'ee galatoomaadha. Egaa kutaa lammaffaadhaan hanga walitti dachaanutti fayyaan tura obsaan nu eeggadaadha. Chaanaalii keenya subskiriiptii gootanii notifiikeeshin banuu qofa hin dagatina.